gadiitiin kutaa sadii qaba. Shanaan tokko karaa gadiitiin. Atellee bilee bachfaan. Karanaan immoo mana gurguramaa mana gurgurta. Manyataa beetii, dhiqa beetii, taaronni hin qaba. Inni kun. Inni duubarraa immoo kutaa sadii qaba. Isaa jecha natti agarsiiftu dhadhee natti agarsiifta. Kutaa sadii qaba. Kuni kutaa sadii kana wajjin kana sun hin jira. Walumaa galatti kutaa meeqa ofirraa qabi? Kottaa bilan kutaa jaha fi manooraa tokko qaba. Mana kutaa jaha ofirraa qaba? Kutaa jaha fi manooraa tokko qaba. Karaa eebba meeqarratti ijaarame? Karaa eebba afur. Bishaan illee qaba kunoo. Qoxaareen jira. Kanaafuu gatiin isaa uleen natti bammisti. Gatiin isaa uleen natti bammisti. Eelillee fayyadamuu hin danda'amu biraatu. Eelillee fayyadamuu hin danda'amu miti. Kunillee gurgurama jaajee Jarqii waraabaa jiru. Bituu barbaannas kottaa jarqiin kun birrii shilingii dafaa. Sumni dhaan bakka. Sun immoo shilingii. Kanaafuu haa giftii tokko kan bitu. Kana deebiidha. Duuba kana manni jira. Yaarii karana. Wattu kaate foon Ay, waa baatu maalo viidiyoo waraabuudhaaf larkoon warri bitachuu barbaadan kun lafti jira manni jira mana jechuudha. Maal kun duubni kun odoo manni ijaarame koo baay'ee guddaadha. Odoo namni saddeet waree ijaare. Kanuma wajjin kaaree dhibbaa afur bichaa dhaare. Kanaaf kan wajjin kaaree dhibbaa afurii. Kana duubatti kama egaa waan irraa hin qaba karaa. Gangamaa haxirii sanaa achi. Karaan duraa duuba nuti irra jira. Duraa duuba nuti irra jira karaa. Sun gamaa jechuudha. Karanaanis karaa jira, fuulduraanis karaa jira, asiinis karaa jira. Kunuu mana meeqa ijaaramaa irree dhoosatti? Kunuu mana baay'ee ijaaraa kanaafuu gatii isaa yoo waliin galate waan ta'eef mana xiqqoo itti deeffatte. Makiinaa takka bitatte. Makiinaan deemtaa sirba. Istoofiin hin jira. Eelee fayyadamu bishaan illee hin jira. Itti gallaan abbaan ta'e birrii miliyoona 2 tokko baannaan. Daazii tuqaa tokkotti bijaan maal ta'e. Laalli sirraa horachuu danda'a kanaaf. Laalli fudhachuu danda'a waan ta'eef gatii sirrii kana walumaatti. Kana daldalli kana akkam daldalli fudhachuu danda'a? Daldalli keessa hin galletti. Akka daldalli kee hin galletti bitaa naasaa jiruun. Kanaafuu akkasitti Akkoo anu akkanatti bichisiisuu barbaada namni lafa mana barbaadee jiru suni akka daldalli biraa hormi kee hin galle. Karaa daldalaa moo ganaa kuma dhibba meeqarraa fudhatuurra karaa keenya akka bitatuufani. Kanaafuu mana luukii jaha ofirraa qabaa, shinti beetii qabaa, koshinaa qabaa, laftillee kifilii jaha. Kifilii jaha wantiidhaan. Kuni kophaa. Jaha deebee. Kuni kophaa. kophaa sadii. Kuni sadii kophaadha. Jaha keessan tokko. Marbeetii qaba. Naannoo mana saddeetii ofirraa qaba. Kutaa Sagalmoo saddeet. mana saddeet. Manni keessan kunillee manyitaa qaba keessa bareedduu wayiiti. Sallee na waraaba seene. Naannoo mana sagaloo ofirraa qabaa waan hunduu saddeet ta'eera. Abbaan bitatee meeshaa isaa fidatee itti galee kee taa'u bichaa. Bishaan jira. Bishaan jira waan ta'eef bareeffachuu maal horee kun. Taariin jira. Fuuldura marbeetiin karasiin jira. Beenaa mee jedhanii ilaala. Kootu. Jambaa fi qaama. Booyin keessaa baatu tarii garaa sii laafee kutaa tokko sii kenna abbaan ta'e. Boqqolloon illee jira yoo barbaade laa dhaabbanne. Lubkeetti ijaarrattaati jedhe. Mukkeettan ijaarrattaani. Ati duuba sanaatti ijaarratta karaa gojaa jaamma. Maal ati guddina gaggeessa? Sitti badee hojiitti ijaarratte tola sii kennanii lafa abbaan kana bitee lafa achoosii dhiisee mana kifilii sagal ofirraa qabu kana fudhatee kan karaa gojaa jaamma sana sirbii hosii dhiisee sitti badee. Lakkii wal barbaade raawwatee. Wayne arko beenaa kaachisee ni ilaala jara qaban. Kunoo manuma maandara asumaachi kun jedhama. Asumaachi kifilii sadii kutaa sadii bira. Maaliif beekama? Marbeetiin illee fuulduraa qaba. Ganama birrii kana hin galchataana. Eeshi. Ganama birrii kana hin galchataana. Mana gajjabe. Hojiirra hin jiran itti fakkaatan baleessa. Waa'ee mana geejjibaa taasa. Yoo wayi bakka kutaa tokko xumuruu dadhabne sana sii kennina ati immoo isa xumurattee itti gal. Mana gajjabe biraa barbaadadhee jira. Wayyoo garaa na dhukkube. Hin dubbatiin baqqaaniisi dadhabee golfuu. Mana gurgurachuudhaan bu'aa jira. Keessaa bahuu diduudhaafis bu'aara. Abba'uufis hin bu'a. Nama rakkoon qabu isa
Eegaluu dandeechu tarii ji'a tokko si galuu danda'u. Ji'a tokko kanumaa Ganna kana si baasuu danda'u tarii hin beekamu. Maalaaf amma bitanii amma kee ganna gurraacha keechamee jira amma bitanii amma kee abaa isiin jiran maaliif kutaa sagal ofirraa qaba waan ta'eef sagal kee tokko sii kennu isaanii oolu kanaafuu hin boo'in kanaafuu birrii nama gadi yaasitee bulan jira lakki Amma qaldiidha. dhuguma kun siiftu Yaadeen asii ilaal kun qorqoorroon suuruma naannee jira dhasee. atiriin naannee jira kaanu Manni bakka asitti jaaleera. kanamaa kuteree namichi gargar baay'inuma manaatiin malee rakkoo biraan jiru malee gibbuma tokko churuun hir'isa kana bitatee kanatti galuu nan danda'a jara keessaa baafte maali kun of jaallata namni keessa jira jira dhigeessa diishiin irra jiraattetti namni kee hin jirre tokko jira ibboo qaldi jaallatta qaladi Kasi kana fakkaataa. kan daldaalaa malee Dhoqqeen hin jiru. Karaa asfaaltii jira. birri miliyoona lama tuqaa shakkii mucaan tuqaa tokko too jedhu tuqaa shan jedhama inni afaan lama naasa'ini gurgurtaa miti afaan tokko qofa haasa'e nama meeqaan tokko anamma hojiirra jira nama dhaqoo daldaala maal sii kaffalu Abbaa manaaf godhaa qabda dallaalaa. sirba daldaala sii kaffalaa miti ishii naa kennan meeqa siifaa kennan meeqaan gurguratta lama tuqaa shan mucaa maal ta'e yaa qalliinillee qalliidha laala mana kana keessa jechuudha kan gurguramu ittiin qabu lakkishi kun hin gurguramaa jechuudha gibbiin kun keessa manni kun kutaa sagal ofirraa qaban nuun jedhani seennee ilaallee irraa manni keessa baay'ee saddeetteeree jira kunoo daandiin isaa immoo kunoo kana wanna daandiin irra bahee sin rakkisuu hin qabu axiriin isaa kunoo akkatti naanna'ee jira warra bitachuu barbaadanii mucayyoon nyaati kumaa fi miliyoona tokkoof kuma 600 naa barbaadi faaminaa naan jettee turte adamaadha naan jette kun sabbataatti dhiyoodha wayin sabbataadhuma jettee dhuftee na argachuu hin dandeessa adamaadhaan waan naqee barbaadu sii dhiisee maal akka ta'e diigamaa jiraachi odeeffannoo baay'ee nan qaba natti toluu dinnaanan waan hin taanetti sinoof odheni isa dura nageenya waaqayyo sinii haa baay'atu obboleewwan kiyya nagaa sinin gaafan dhiifama guddaan sinin jedha yaa xiqqoo ishii mucaan nu kokkolfisiisii nagaa sinin gaafan deeyam so sorry ishii jirtu ka obboleewwan kiyya baga jiraattanii nun sinii jirra galata waaqayyo kanaafuu mana kanatu gurgurama kanaaf mana kana waraabuun dhufe sinitti agarsiisa jedhee miliyoona 2 fi tuqaa tokko jechaa jiru jechuudha kashii harka koo ga'u jedhee dide namichi kirkiri biraa waan hin barbaachifne miliyoona 1 fi tuqaa miliyoona 2 fi tuqaa tokko jechaa jira irraa naan dabalamu itti naan hanqatu jedhee jira wanni keessa jiru mana kutaa sagal akkuma argine sin lakkoofsisuudhaaf keessa namatu jira amma asirraan fa asirraan immoo mana nuukiyaa baane manni bolokkeetti argaartu kun jechuudha kun maaliif beektu namni waan achi geeruuf tarii immoo namni keenya hin dabbaramannee dhiifne daandiin akkanatti shaxxaree bahee jira daandiin kun daandii gabaatti illee baasaa asirraan illee hin jira asirraan immoo Bukkeen immoo kun xaabiyaadhaa seenan jiru. tena taaphaa jira kun iddoo kun immoo kun iddoo namni sun deemaa jiru zoom godhee isinitti agarsiisuu nan danda'a garuu kaameraa kobbadaaf malee bakki sun immoo ispaaltiidha bakka horii kanaan olitti jechuun kun iddoo namoonni deemaa jiran sun ispaaltiidha jechuudha wanna daandiitirra bahaa hin diigama kaartaa qaba lafichi kaartaa qaba manichi daandiitirra bahaa hin diigama naamni waan jedhu tokko qabu abbaan dhufee abbaan bitattanii jechuudha fakkeenyaaf kun sabbataadhuma jedha sabbataadhuma irraa daqiiqaa tiraanspoortii birrii 40 qofa yoo sabbataatti sinii qallaala sabbataatti dhiyoodha sabbataa jala hin jiru sabbataadhuma jedha qabadhaa garuu maaliif iddoo mirxiidha kanadha feetan meeshaa keessan fe'attanii itti galuu hin dandeessu yoo feetan immoo lakki kana madadaa keessaa diigeetanii axiriin akkanatti naannee jira argitanii kun barriidhaan diimaa kun kana madadaa keessaa diigeetanii hambiraatti ijaarradhamu yoo jettanis maftii keessan hin dandeessu siniin jenna ishee innaa baay'ee ariifiidha siniin darbiini birriinsas baay'ee shaggaadha dhugaa dubbachuu fi kutaa sagal ofirraa waan qabuuf kutaa salgan kana yoo bitattanii qallaali miti immoo duubaan akka qalliitti qoosaa fakkeessine kolfaa ilaalle malee karaa qoshashaa jiru sun namni hojiin hojjedha jedhe suni odoo cidditti godhee karaa sana qulqulleessee irratti luukii lamman tokko ijaaree kireeffachuu hin danda'amas isaan kun kireessanii jiru jechuudha fakkeenya abbaan mana kanaa kireessee jira malee fikee jiraataa hin jiru kanaaf nan gurguradha gabaa naa barbaada nuun jedhe ani immoo kanaaf ijoolleen na gaafattanillee baay'een hin jirtu wanta kun seeraan ala miti seera wanta seerri beeku wanna kaartaa qabu namichi wanna abbaa qabeenyaatiif fedhee gurgurataa jira wanna sheemiin tokko wanna tokko qirra borti sin jedhu hin jiru jechuudha. Eeshi kanaafiyyuu bitachuu dandeessu sin jenna mana kee immoo seenne sinitti agarsiifna iddoo taa'arru baay'ee bareeda. Bakka dhufne bakka. Deemdee kooti.
Asirraan laalchuun hashi. Dogon ga'e. Ciao akka gallenuun waan dhufneef raawwanne. Ila asirraan illee daarii qorqorroon agarsiisaa jiru kuni kanuma namicha ta'e ho'i abboon gibbii kana ta'e amma garas ga'utti laala akkanatti illee naanna'ee amma achi ga'utti. Ish amma achi ga'utti naanna'ee daandii laala kun illee seechee kana mucayyoon kun deemaa jirtu kuni kun gabaa horii geessaa jiru kun immoo gabaa horii gara sabbataa sana kunis immoo asfaaltiitti baasa. Mangadii waan akkas hin jedhu tokko illee hin jiru bitachuu barbaannaan heloo naan jedha. Allaaliidha birrii ammatti kana warri biyya fagoo irratti obboleewwan keenya Ameerikaa fa'aa Kaanaadaa fa'aa jirtanii bitachuu dandeessu. YouTube'n kun simbira ga'ee viidiyoon kun ilaallaan subscribe godhaa immoo addisiin laayikii godhaa sin jaallanna. Lafa fagoo isin jedhee waraaba miilaan deemee dhufe dadhabee tun dadhabuu dhugaa dubbachuudhaaf. Isin jira subscribe laayikiin keessan kun silaasi 200 galuu dadhabdanitti warqa keessan haa eebbifamu. Egaa akkuma isinitti tole isin jira. Kana fakkaata viidiyoon biraa immoo walitti deebinutti waraabnu keessa isaa baqan ga'a. Kolfa kennurraa dhaabe. Kana fakkaata gibbiin keessisi yaa kun yaada kutanii jiru. Naas hin jaallanna.